Akkanama miti mato gooftaa dubbii keessan oltu. Uleen dabaanu dirmameesse dirra haleelee bu'uura karraa mititu jennu nurra bubbule. Kan namarraa citee namaaf garaa lafa namni namaa naanee ajjeesetu kolfa. Oduu amma nu qaqqabe qabna daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork magaalaa Mandiitti haleellaa diroonii gabaa dabalatee iddoowwan garaa garaatti har'a raawwatameen lubbuun namoota hedduu darbuu jiraattonni magaalaa Mandii OMN itti himan. Har'a toora sa'a 8:00 godina Wallagga Lixaa aanaa Mana Sibuu magaalaa Mandii bakkoota adda addaa sadiitti haleellaan diroonii raawwatamu maddeen keenya ibsanii jiru. Mandiitti har'i guyyaa gabaa ta'uu kan himan jiraatan magaalaa Mandii OMN garasii dubbise haleellaa gabaa irratti raawwatameen alattis bakka addaa Maqadaalatti jedhamu naannoo waajjiraalee bulchiinsaattis haleellaan diroonii raawwachuu himanii jiru. Akkasumas magaalaa Mandii ganda 02 bakka buufata konkolaataa fi teelee jedhamee beekamuttis haleellaan kan raawwatame ta'uu jiraattonni magaalichaa OMN'if ibsanii jiru. Namoonni ajjeefaman hedduun uummata nagaa hidhannoo maleeyyii ta'uu kan ibsan maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork baay'ina miidhamtootaa yeroof adda baafachuun kan hin danda'amne ta'uu ibsan. Yeroo ammaa kana magaalattii keessatti jiraattonni haleellaa diroonii jumlaan taasifamaa jiru kana baqatanii gara bosonaatti dhiyeessaa jiraachuu himan. Haleellaa diroonii bulchiinsi Abiy Ahmed tibbanuma magaalota Biilaa fi Mandii dabalatee lixa Oromiyaa iddoowwan garaa garaatti raawwateen lubbuun lammiilee nagaa 100 olii duguugamuun ni yaadatama. Haleellaan kun kan gaggeeffame bal'inaan sa'aatii tokko fuuldura jechuun sa'aatii 8 walakkaa keessa kan gaggeeffame bal'inaan haleellaa dirooniidhaan gaggeeffame keessatti haleellaawwan jajjabaan gaggeeffameera. Haleellaan jajjabaan gaggeeffame sun immoo bakkoota sadii keessatti kan gaggeeffame keessumaa bakkoonni tokko bakka haleellaan hamaan itti gaggeeffamedha. Uummata sibiilatti gaggeeffame bakka gabaa bakka namoonni itti walbitanii wal nagadee irratti kan gaggeeffame bakki inni tokko jechuudha. Isaan haleellaawwan jajjabaan gaggeeffame isaarratti namoonni hedduun du'uu fi namoonni hedduun madaa'uudhaan kan jirudha. Bakki tokko bakka Mazuuriyaa Maqadaalatti mul'anni tokko kan gaggeeffame bakka sanatti haleellaa jabaan kan gaggeeffame. Haleellaan sunis haleellaa namoota nagaa namoota hidhatan sun taane uummata nagaa irratti kan gaggeeffame uummata nagaa irratti xiyyeeffatame. Bulchaan aanaa Mana Sibuu akkuma dubbatee ture kan nu lolee uummata malee humna hidhatamanii jechaa ture. Akkuma sana mootummaanis afaan namichaa waan nagoofi haleellaawwan jabaa sana uummata nagaa irratti gaggeesseera guyyaa irraa dirooniin. Keessumaa yookaan bal'inaan hidhame humna hidhatirra humna nagaa wal bituuf wal nagaduudhaan guyyaan irraa guyyaa roobiidha. Guyyaa roobii immoo akka magaalaa Mandiitti guyyaa gabaadhaan. Nuti immoo amma isaatiin bal'inaan akka hin beekne babbaqanneeti kan gara mana keenyaatti gallee jiru. Akkasittuu nu fixee nuurooni nurraa kaasaa maaloo kaadirooni bibirrannaa halkanii fi guyyaa eesaliinnu garamiinnu wayya. Kan biji jiran
ተጽናኑ ዛሬ እንደዚህ ያልፋል ነገ ደግሞ መልካም ይሆናል ነገ ደግሞ መልካም ይሆናል ተጽናኑ ዛሬ እንደዚህ ያልፋል ነገ ደግሞ መልካም ይሆናል ነገ ደግሞ መልካም ይሆናል uleen dabaanu dirmameesse dirra haleele burakkarraa mitittuu jennu nurra bubbule lolaan gaddaa ol nurra kan namarraa citee namaaf garaa lafa namni namaa naanee ajjeesetu kolfaa kun darbame seenaa odeeffamaa boree seenaa odeeffamaa boree seenaa odeeffamaa boree seenaa odeeffamaa boree kan nu gargaaru. Duutirriba mitika bulle bari walarguni mal godureen taatuka biyye walirra taraguni bilisummaa ta'uu galanni isaanii barattoota keenya bilisummaa ta'uu galanni isaanii barattoota keenya keelloo wareegame kaasanii bilisummaa ta'uu galanni isaanii barattoota keenya uleen dabaanu dirmameesse dirra haleele burakkarraa mitittuu jennu nurra bubbule. Ni maqaan koo Goobanaa Galataan jedhama. Jireenyi koo aanaa jaardagaa jaartee ganda magaalaa jaartammaa duwwaa tokko keessa hin jedhamu. Ani nama hojjetee bulu, nama qotee bulu. Siyaasa kam keessallee kan qabnu hin qabnu. Hin hojjenna malee qofarra malee eenyu duukaa walitti bu'ee hin qabu. Garuu otoo yaadiin ututti yaadiin fira inni wajjin jiraannu qe'ee keenya irraa nu buqqaasa. Hanorra nu saaman, mana keenya saaman, horii keenya saaman qullaa buufu. Qabeenya qabnu manaan baafanne, horii qabnu manaan baafanne, dabtarii keenya illee manaan baafanne, ijoollee keenya ganneeti baane karaa adda addaa. Har'a immoo kan jiraan dhabnee rakkachaa jirra. Fuula mootummaatti waa jennu wallaalle kun asirraa jiru. Waa goonu wallaalle nu fixani bakka warra wajjin jala jiraannu mootummaatu hidhachiise. Milishoota Amaaraatu nu fixan. Waa tokkotu otoo beekatu wajjin jiraannutu nu fixan. Sakaanitti galanii qottootiin gajamootiin fixan qottootiin gajamootiin caccabsanii nu saaman. Maal goona kan xiyyannu waa goonu wallaalle. Kun akkasitti gidiramaa jira. Amma immoo qubannu dhabneeti harka namaa keessa kun buufannee jirra. Maal goona waa jennuu qabnu bakka waa jennuu qabnu. Waa jennuu qabnu bakka waaqayyo bichaan nu waaqaqqabu malee yoo danda'ame uummanni jiru lammiin Oromoo iddoo jiru jiraate harka isaatu nu diriirfate waa ta'an otoo nu gargaare baay'ee gaarii yaada waan hin jiru. akka namaa miti matoo gooftaa dubbii keessan oltu inu taraarami maaloo ayyaanni nuuf baay'atu inu taraarami maaloo araarri nuuf baay'atu.
በዚህ ያልፋል ነገ ደግሞ መልካም ይሆናል ነገ ደግሞ መልካም ይሆናል ተጽናኑ ዛሬ